Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo oduun isiniif dhiyeessa. Godina Gujii Ona Gooroo Doolaa fi Shaggar Lixaa Ona Baakkoo Tibbeetti waraanni mootummaa daa'immanii fi maanguddoota hidhaa fi eessa buutee dhabamsiisaa jira. Godina Gujii Ona Gooroo Doolaa Ganda Balaambalitti waxabajjii 8 bara 2022 waraanni mootummaa daa'ima umriin waggaa 5 Biiftuu Jamaal Birbirsaa jedhamtu abbaan kee woboodha jechuun hidhanii dararaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Hidhattoonni murna faashistii daa'ima kana hanga abbaan dhufutti hin lakkifnu jechuun dhaadataa akka jirantu dubbatama. Odeessa walqabatee baheen loltoonni mootummaa kunneen maanguddoo umriin waggaa 70 obbo Birbirsa Dunuunii jedhaman akkasumas kan ganna 55 aadde Warqinesh Waaree jedhaman hidhee dararaa jira jedha gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo irraa arganne. Odeessa lixa Shaggar irraa nu dhaqqabeen ammoo diina innikaa uummata Oromoo kan ta'e murni biltsiginnaa duula duguggaa sanyii Oromoo irratti gaggeessaa jiruun lafaa dhufaa Oromoo irratti xiyyeeffatu isaa daa'imman hidhuu fi ukkaamsee dhabamsiisuun mirkaneessaa jira. Haaluma kanaan ona kan abbaan isaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e daa'ima umrii waggaa 4 jireenyaa Mulugeetaa Camadaa jedhamu uka haadhaatii butee eessa butee dhabamsiisee jira. Hidhattoonni murna mootummaadha ofiin jedhu kunneen maatii daa'ima kanaa qabeenya mana keessaa konkolaataatti erga fe'atanii booda mana irratti gubuudhaan haadha dhiisanii isa fudhachuun erga dhabamsiisanii ji'oonni lakkaawamuu jiraattonni himaniiru. Daa'imni kun erga fuudhamee hanga ammaatti lubbuun jiraachuu fi du'uu wanti beekamu hin jiru kan jedhan jiraattonni yaada laatan. Kana malees manneen jireenya naannichatti argaman hedduun hidhattoota mootummaatiin barbadeeffamuu OMN itti himani. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waraanni biltsiginnaa lammiilee nagaa keessumaa immoo dargaggoota haala suukaneessaan ajjeesuu itti fufe. Gabaasa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraan dhaqqabe akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Kibba Oromiyaatti murni diina uummata Oromoo ta'e biltsiginnaan namoota nagaa badii malee jumlaan guuree hidhee dararuurra darbee hidhaa keessaa baasee rashanuu gabaasni tibbana bahee fagodhama. Haaluma kanaan godina Gujii Ona Gooroo Doolaa magaalaa Jiddoolaatti gartuun faashistii dhiiga ilmaan Oromootiin aangoorra bubbuluu kaayyeffate dargaggoota Oromoo Usaamaa Abdullaahii fi Soraa Daadhii jedhaman badii malee erga hidhee booda reebicha hamaa irraan gahuun odoo hin dhaabin gadi baasee ajjeesee jira. Usaamaa Abdullaahii Abarraam jiraataa Ona Gooroo Doolaa ganda Balaambal yookaan Jiddoolaa fi ka ganda Raroo keessa jiraatu Soraa Daadhii isaa humnoota mootummaa PPT'n magaalaa Jiddoolaa irraa yakka tokko odoo hin raawwatin Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii qabamuudhaan magaalaa Jiddoolaatti hidhaman. Watamaatiin dhaga'ee faana dhawammoo humnoonni mootummaa achii baasuudhaan kaampii waraanaa biltsiginnaa magaalaa Saraansar jedhamtu keessa jirutti dabarsuudhaan achitti reebicha hamaa erga irraan gahanii booda gadi baasanii waan qara qabuun wawwaraananii haala suukaneessaadhaan ajjeesanii jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsan jiraattonni sodaa nageenyaatiif maqaan isaanii akka dhawamu hin feene. Dargaggoonni kun barattoota ciccimoo fi hawaasa birattis naamusa gaarii qabaachuudhaan beekamanidha akka jedhan jiraattonni reef isaaniitis wayita waraanni PP kaampii keessa ture gadi lakkisee bahu uummanni kaampii kana seenee akka arge hubachiisan. Humnoonni mootummaa kibba Oromiyaatti bobbaafaman wayita waraanni bilisummaa Oromoo naannicha jiru tarkaanfii irratti fudhatee miidhaa irraan gahu namoota nagaa irratti haala bahuun daa'imman manguddootaa fi dargaggoota haala suukaneessaadhaan ajjeesuu hidhanii dararuu aadaa taasifatanii jiru. Odeessa baha Oromiyaa irraa arganneetti wayita dabarrommoo godina Harargee baha Ona Gooroo guutuu magaalaa Baroodaatti hidhattoonni sirna biltsiginnaa guyyoota 5 dura nama Muhammad Abdurrahman jedhamu mana gadi waamanii rasaasaan ajjeesuu jiraattonni ibsanii jiru. Dabballoonni PP wayita hawaasni naannichaa ajjeechaa kanatti dallansuu isaa ibsatus tarkaanfii farrummaa fudhatan kana qaama birootti haqachuudhaaf yaalanis maatiin dargaggoo Muhammadii fi jiraattonni naannichaa waan hidhattoota ajjeechaa kana raawwatan ijaan arganiif dura dhaabbachuun ragaa itti bahuurraa shirri isaanii duraa fashaluunis ibsamee jira. Hidhattoonni kun irra deddeebiin akka isa doorsisaa turan maatiin dargaggoo ajjeefame kana ni dubbatu. Odeessa walqabateen dhaqqabeen naannoodhuma kanatti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan aadde Dahaboo Amiin fi namoota biroo hedduu hidhee jira. Godina Wallagga Lixaa Ona Ganjii ganda Busaanoo Qunnii jedhamtu keessatti ammoo loltoonni biltsiginnaa waxabajjii 8 bara 2022 qeerroo Yohaannis jedhamu kan doqdoqqee yookaan mootorsaayikileedhaan nama deddeebisee jireenya isaa gaggeeffatu badii tokko malee ajjeesanii jiru. Hidhattoonni sirnichaa reeffi qeerroo kanaa akka hin awwaalamne dhoowwuudhaan yeroo dheeraadhaaf iddoodhuma itti ajjeefame akka turu taasisan jechuun hammeenyi sirnichaa ibsu jiraattonni naannichaa.
Kaaba Oromiyaa ona baateetti humnoonni bilchiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun lammiilee hidhuu maddeen gabaasanii. Godina Walloo ona baatee ganda Urunguu bakka addaa Qilxuu jedhamu keessatti humnoonni weerartuu bilchiginnaadhaan bobbaafaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhuun jiraattota badii tokko malee hidhaatti guuruun dararuu irratti argamu. Haaluma kanaan duula gidduu kanaatiin kanneen hidhamanii miidhaaf saaxilamaa jiran tokkoffaa Sa'iid Alii Muusaa, lammaffaa Idris Jamaal Ahmad, sadaffaa Abduu Ahmad Hassan, afraffaa Ahmad Abduu, shanaffaa Sa'iid Hassan Muftii, jahaffaa Ibrahim Alii Qaadii, torbaffaa Yusuf Abduu Ahmad, saddeetaffaa Hussein Abduu Muusaa fi sagal Sa'iid Umar Adam kanneen jedhaman ta'uu gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo irraa arganne ifa taasisa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bakkoota hedduutti sochii waraana bilisummaa Oromoo fi diddaa uummataa sirna PP irratti daran jabaataa dhufe walqabatee hiraarri dabballootaa fi hidhattoota mootummaan uummatarra gahu hammaateera jedhan jiraattonni. Dabaluunis rakkoon godina kana keessaa akkuma kan guutuu Oromiyaa baroota lakkoofsiisee fi hanga ammaallee furmaata dhabe waan ta'eef falli jiru tokkichi irree keenya cimsannee qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu callaadha jedhan. Mootummaan bilchiginnaa baha Oromiyaa irraa barattootaa fi dargaggoota waraana sirna isaa firiirfatu dirqiidhaan guuraa jira. Godina Hararge bahaa ona Gooroo guutuu magaalaa Kaarraamillee keessatti dargaggoonni hedduun humna waraana mootummaa bilchiginnaa firiirfamuudhaaf guuramuun ibsameera. Odeessi tibbana nu gahe akka ifa godhutti barattoonni 20 fi dargaggoonni biroo 15 tahan humnaan gara mooraa leenjii waraana PP oofamaa jiraachuu kan eeran maddeen maatiin ijoollee isaanii oolfachuuf yaalanis humnootuma murna faashistii kanaan reebamanii jiru. Kun kanaan osoo jiru achuma baha Oromiyaa godina Hararge lixaa ona Doobbaa keessatti ammoo mootummaan dargaggoota Oromoo badii malee hidhaman isiniif hiikna jechuun maatii irraa maallaqa erga fudhatee booda lakkisuu diduun daldala ittiin gaggeessuun ibsameera. Warreen ijoolleen isaanii badii tokko malee waajjira poolisaa onichaatti hidhaman baafachuuf qaama mootummaa PP'f maallaqa kafalan keessaa Ahmad Naasir qarshii 10,000, Jamaal Hassan qarshii 30,000 akkasumas Kadir Aman qarshii 20,000 kanneen kafalan tahuu maddeen jiraattota hubeeffachuun gabaasaniiru. Konyaan adda bilisummaa Oromoo biyya Jibuutii guyyaa gootota Oromoo sirna akkaan ho'aa ta'een kabajatan. Konyaan adda bilisummaa Oromoo Jibuutii waxabajjii 10 bara 2022 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo sirna akkaan ho'aa ta'een kabajatanii jiru. Waltajjii kanarratti walaloo fi faaruleen gootawwan Oromoo bilisummaa uummataa fi walabummaa biyya isaaniif wareegaman faarsan leellisan adda addaa dhiyaataniiru. Ilmaan Oromoo tokkummaa isaanii jabeeffachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun gumaa wareegamtoota Oromoo baasuuf yoomiyyuu caalaa dirqama dachaa akka bahatanis dhaamsi darbeera. Sagantaa yaadannoo gootota wareegamtootaa kanarratti kaayyoo jaallan wareegamaniif bakkaan gahuudhaaf qabsicha finiinsaa kan jiru irree fi gaachana Oromoo waraana bilisummaa Oromoof gumaachi taasifamuu gabaasni arganne ni addeessa. Qeerroon qophicha qindeessan uffannaa aadaa fi alaabaa Oromootiin faayamanii mul'achuu fi waltajjii irratti faaruun gamtaa dhiyaatee saganticha akkaan miidhagsuu fi ho'isuutu hubatame. Kaayyoo jaallan wareegamaniif galiin gahuudhaaf dirqama qabsoon irraa eeggattu mara bahachuudhaaf waadaa isaanii haaressuun sagantaa isaanii milkiin guduunfanii jedha gabaasni konyaa adda bilisummaa Oromoo Jibuutii irraa arganne. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa Mineesotaa jiraatu marroo lammeessoof hiriira mormii gaggeessuun duguggii sanyii mootummaa Abiyyi Ahmadiin uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti labsamee raawwataa jiru balaaleffate. Hiriira mormii waldaan hawaasa Oromoo Mineesotaa waxabajjii 10 bara 2022 qopheesse kanarratti lammiileen Oromoo Oromiyaa xiqqoo jedhamuun kan beekamtu kutaa Mineesotaa magaalaalee Lakkuu, Miniyaapolisii fi Seentipool irraa walitti bahan hedduun argamaniiru. Duulli duguggii sanyii mootummaan Abbaa Irree Abiyyi Ahmed uummata Oromoo irratti bane akkuma weerara Raashiyaan Yuukireen irratti bantee xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa keessumaa mootummaa Ameerikaa argatuun akka irra ture hiriira kanarratti ibsameera. Mootummaan Itoophiyaa lola kaaba biyyattiitti gaggeessaa ture dhaabuu fi gargaarsa namoomaa lammiileef erguu wayita ibsaa jiru kanatti faallaa isaatiin Oromiyaa keessatti duula waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuu kan jedhuun
golgatee uummata Oromoo irratti lola ifatti labseen duguggii sanyii raawwatu cimsanii balaaleffatanii jiru. Stop burning Oromia! Stop genocide in Oromia! Stop genocide on Oromo people! Yakki suukaneessaan Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamee fi itti fufinsaanis deemaa jiru qaama walabaan qoratamee yakkamtoonni fuula seera addunyaatti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Ilmaan Oromoo hiriira bahan kunneen dhaadannoolee dhageessisaniin Oromoon gabrummaa fudhatee hin beeku yoomiyyuu hin fudhatu waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan keenya wabii Oromooti waan ta'eef bira dhaabbanna jedhani. Wabon qaama keenya! 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 Wabon wabii keenya! Wabon wabii keenya! Wabon wabii keenya! Wabon wabii keenya! Wabon dhiiga keenya! Wabon dhiiga keenya! Wabon dhiiga keenya! Wabon dhiiga keenya! Wabon lafee keenya! Wabon lafee keenya! Wabon qabsaa'aa keenya! Wabon qabsaa'aa keenya! Ajjeechaa suukaneessaa hidhaa fi hiraara jumlaa seeraan ala raawwatamaa jiru akkasumas saamichaa fi barbadaa'insa qabeenya uummataa humnoota waraanaa gartuu biltsiginnaatiin raawwatamaa jiru cimsanii kan morman tahuu ibsanii hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi akka lakkifamanis gaafataniiru. Respect for human rights in Oromia! 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 Free David Abdata! Free David Abdata! Free David Abdata! Free David Abdata! Free Lammi Benya! Free Lammi Benya! Free Dasu Dula! Free Dasu Dula! Free Kenneth Ayana! Free Kenneth Ayana! Free Michael Foran! Free Michael Foran! Free Abdi Ragasa! Free Abdi Ragasa! Free Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Oromoon Abbabiyyaat! Oromoon Abbabiyyaat! Oromoon Abbabiyyaat! Oromoon mirga ofiitiif falmate! Oromoon mirga ofiitiif falmate! Oromoon mirga ofiitiif falmate! Oromoon mirga ofiitiif falmate! Mirga namaatti hin tarre! Ajjeechaan Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan dubartii Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan dubartii Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan daa'immanirraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan daa'immanirraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan qotee bulaa Oromoorraa haa dhaabbatu! Ajjeechaan qotee bulaa Oromoorraa haa dhaabbatu! Itoophiyaa keessa haqni kabajaa mirga namoomaa fi dimokiraasiin dhibee uummanni roga hedduun hiraaraa jiraachuu ibsa ejjennoo isaatiin kan dheere koominitiin Oromoo Mineesotaa mootummaan Ameerikaa yakka suukaneessaa murna PP'tiin raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf daddaffiin tarkaanfii qabatamaa akka fudhatus gaafate. US! UN! Take tough action against Ethiopia! Take action against Ethiopia! US! UN! Take tough action against Ethiopia! Take action against Ethiopia! US! UN! Take action against Ethiopia! action against Ethiopia! Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Mineesotaa magaalaalee adda addaa keessa jiraatu caamsaa 12 bara 2022 hiriira gaggeessuun gochaalee diinummaa fi yakka sirna biltsiginnaa balaaleffachuun ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanuma waan nu hordoftaniif galatoomaa.